Jalan tulagara tananatin tolu robi walagara kalori ventilu jalagatan yega davigo tumija video bratin waliti debne jirra video ti bohara rabara nu hanka dumati nafana tura namon yero jel qabatif gara channel kanati duftan yokin mati channel kana inten subscribe godudan mati channel kanata like godda isnif salbada nabaye na fayyada gara video tamasgan malabe obadargo etarget sirrit shakala modelot Jawata yo gota makaya so dikha. Jawata yo gota. Second alone. Modelota sirritti shaakalu qabdu videoon ittaan mucaa dinqii jedha. Gaaffii wayii si gaafadhu naaf na deebista. Eeyyeen deebisuu yaala. Osoo liqiin namaa irra jiru namni tokko maaliif furdataa? Abbaa liqii sanaa tuffateeti kaa. Shuf yaadaas qabsaa'ota FB. Iroollaan dhugaa rabbii hin qiice keessa hin ta'u. Ka'uchuu diimaa kun FB gubbaa arge. Dhugaa qabsaa'u. Qabsaa FB. Kashamizii zulil hin ta'u. Dhugaa rabbii wal afuuf. Kasuma bulee kasuma barruuga. Bakka qabsaa dhugaa kana kuno. Dr. Gammachuu Magarsaa waa'ee uumama dhala namaatiin wal qabatee waan namoota hedduu ajaa'ibsiisee fi rifachiisee dubbatee jira. Mee maal jedhe? Waaqi nama hin uumne. Nama hin uumne. Warri uumne. kiristaanaaf islaamaa Adam and Eve jedhanii odeessan kun mil'uu waaqaatiinitu bakka lamatti bahee jedha Oromoo. Waaqayyotu mil'ate hoggaanni garagalee mil'atee ilaalu waan inni uumin wayii tachi jaaja. Namicha jenna malee namichi sun dhiiras miti dubartiis miti. Waaqi nama hin uumne bishaan goodaa keessaatu wariyooyyuu hin argin tokko bishaan keessaa bahe. Uumee walaabuu baate. Namatu achi keessaa bahe. Yeroo jalqabaaf gaafa kubbaa ilaaltu jedha. Wait, Rashford. Quasi misati. Quasi miti inni an quasi aseem. Eenyuun deeggarta? Diimaa dhaka warra wayyaa diimaa uffatan. Kam warri wayyaa diimaa? Warra wanti diimaa uffatan illee akkas taphatu illee. Wayyaa diimaa. Wayyaa diimaa illee uffatu. Yeroo waan akkas. Mancheedha? Eeyyee laasan jechuun kee jette. Manchifteen. Are bayyaa brother. Ati sa'i. Manche forever. Yes, manche forever. 5 ever, 6, 7 ever. Are 1000 ever brother. Galme. Ano mangadu. Galme. Buski dai. Ina. Bro, Ronaldo or Messi? Ronaldo or Messi chala? Ronaldo. Are Messi da brother. Akkamti Ronaldo Messi chala? Ronaldo chala ho. Maalif jetti? Hali Ronaldo ni baay'ee dheeraadha gaaf tokko. Dheerina isaati. Ronaldo chala hojjaa baay'ee dheeraadha. Manchifteen. Tsaggaayee Dandannaa waa'ee artistoota Oromoo waan nama ajaa'ibsiisu dubbatee jira. Icciitii ajaa'ibaa gadi baaseera. Maal inni haa ilaallume? Amala azmaarummaa kana jechuun garaagartummaan azmaarummaa maaliin ni seete? Namticha dhaabbatee walololleetti kennu. Jedhii jedhaaniin. Sadarkaa kanatti hin jira amma artii Oromoo keessa. Istiidiyootti kan faleetu mata duree kaayee deema. Maallaqa istiidiyootti kan faleetu mata duree. Jecha kanarratti sirbi jedheetu mata duree duwwaa kaa waloloon kennuuf hin bira. Qaama kuni qaama mootummaati moo qaama kami moo gara lachuuyi? Wallisaa sanattuu mul'atu. Namticha istiidiyoo hojjetutti kennee deema. Nuti ragaan kan beeknu ijoollee istiidiyoo hojjetan waan akkanaa akka hojjetan hin beekna qeeqnees itti himneerra. Sintutti gaafatamadha waan akkanaa kanaadha. Sinteessanii namticha dhufee kana godhu himuu diddanii jecha kanarratti biluu arrabsi jedhee kenneera jettanii artistii tokko manaa bilbiltanii waamtanii birriitti kennitanii gochisiistanii seeraan sin gaafanna waan jirti qooma qabbaneera waan akkanaa kun. Qabbanaa'uu qofaa miti baduu qabaa wanti akkanaa kun baay'ee nama gaddisiisa haa xumuru. Artistoonni baay'een jijjiiramaniiru.
dhugaara oon dhugaa siidha nama shan hin caalan. Namoonni kun an dubbachuu beekanan isa malee namoota paartii badhaadhinarraa maallaqa fudhachaa turanidha. Artistoonni gariin maqaballeessii akkanatti hin taane kun xiqqoo roga gadeewwan hin jenne malee danuun isaanii waggaa 3 gaafa isaan siidee eebbifataman kantiibaa magaalaatti himame haasaa godhiifiiti 100 kenniif jedhee kantiibaan magaalaa marti kana gochaa ture. Ijoollee 100 fi kantiibaan dhaabbatee siidii isaanii eebbisaa turetu iyyuu hin ceene jedhama. Waggaa 3 beekuun kana ce'aniiru waan ce'anii hojjetaniiru. Kanaafuu ce'uu dhabuun kun maallaqaa wal qabata. Warri ceene maallaqaa warri ceene iddoo adda addaatti dhufeetu yoo aangoos dhabee yoo hojjaarraa seerame waa tokko ta'e yoo siyaasatti wallaale yookaan girgirrii uumee bababa jedhee haasa'ee akkaataa siyaasaa wallaalee yoo aangoo dhabes ba'ee artistiin kana godheedha. Namni dandeettii hin qabne si madaaluu hin danda'u waan ta'eef nama dandeettii hin qabne bira hin dhaqin. Nama dandeettii hin qabne bira dheeyxee dandeettii tiyya naa madaali jettee itti rakkate. Duraanuu dandeettii hin qabu si madaaluu hin danda'u nageen naa jiraadhu. Baleetor? Baleetor? ሰላም ሰላም 4292 የኢቲኤም ኮዴ ነውና የምጠይቅሽን ጥያቄ ከመለሽ የፈለሽውን ገንዘብ ወስደሽ የፈለሽውን ነገር ማድረግ ትችላለሽ። የምርህ ነው? አዎ። እሺ እሺ ክብደት በኪሎግራም ከተለካ ቁመት በምን ይለካል? በሌትር 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 kijibni yookiin somni bakka sadiitti hayyamama jedha. Maaliif akkas jedhe? Kijibni bakka sadiitti hayyamamaa jaan. Bakka sadiitti. Tokkoffaa dhimma jaalalaa keessatti haadha manaa kijibuun hayyamamaa jaan. Hoggoonta haadha manaa kijibuun hayyamamee jechuun miti beekaa jammaan dhiiraa. Qabxii jaalalaa keessatti hayyamamaa jechuudha. Fakkeenyaaf uffanni isiin uffattee dhufte kun dila sin bareedu. Hedduullee sin gammachiif. Uffanni kun narraan bareedu yoo jette dhugaan dubbadheetee sirraan bareedu yoo jette dubbiin baddee jechuudha. Dhaltee jirraa akka ajaa'iba sirraa bareedu jechuudha qabdaa jechuudha. Har'a arustitti fakkaatee jirte jechuudha qabda. Sigalee fakkeenyaaf mumkin waliif hin gallee torbaan kana xiqqoo gammachuu walirraa hin qabdan. Hedduullee jaalalessi hin qabdu jechuudha torbaan kana. Dhiyeenya kana na jaalatu hin jirtu yoo siin jette dhiyeenyuma kana irra si jaalachuuf jira jechuu ni dandeesse. Bakka kanatti sobuu hin danda'u. Qabxii jaalalaa keessatti ni danda'amaa jechuudha. Walta'uu jirraami tokkoffaa kan lammaffaa obboleeyyan lamaa wallolee obboleeyyan islaamaa jechuudha xiyyaa warra wallolee walitti araarsuuf kijibuun ni danda'ama jechuudha. Tokkoffaan jaalala keessatti lammaffaan ammoo nama wallole walitti araarsuuf sadaffaan haa ilaallu. Osuma bar inni diina xiyyaa anaa fi inni amaaraa fi islaamaa osoo inni jedhu ati saayiba isaa san bira dheeyxee bar obboleessa kan kee kun hedduu si jaalataa. Manguddoon nu jidduu baatee maaliif nu araarsine jarri afooshaa kun maa nu jidduu seenne an obboleessa xiyya eegan dhabee jiruun na dukkanooytee akkas jechaa jira ittaan jechuudha kalammaffaasan. Kalammaffaasanis bira dhuftee titi par obboleessa kan kee takkaasan booda nyaanni nu goreen beeku moo akka kana dhalaan jaan aya hundaafuu bakka kanatti ni danda'ama jechuudha walitti araarsuuf jecha kijibuun ni danda'ama jechuudha walta'u jiraame dhuguman dubbadheetee si jibba jechuun hin qabdu jechuudha walii araarsuuf ni dandeessa. Sadaffaa ammoo hoggaa wallolu uummanni islaamaatiif uummanni kaan hoggaa wallolan aduwwii irratti kijibuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu bakka sadiin kanneenitti kijibuun yookiin sobuun hin danda'ama jedhaa jira. Viidiyoon ittaan gorsaa. Obboleessoo hamtuu namatti yaaduun mataan isaatu daandii kufaatiiti. Daandii kufaatiiti. Namaa quudhuu dhabuun xiqqeenya keetii ibsa. Waa'ee namaa odeessaa ooluun hojii sun orgeetii hiftiidhaan akka gubataa jiraattuuf karaatiif bana. Gaaromminni onnee gaarii qabaachuu nama gaafata. Nama ta'uudha si barbaachisa. Akka ofii ta'uu barbaadanii fi bakka gahuu qajeelanii hanqatanitti nama biraa yoo argan duuba deemanii hasaasuu fi shira irratti xaxuu caalaa ifa bahanii gammachuu san waliin qooddachuun madaala gaarommina nama tokkooti. Onnee gaarii fi eenyummaa isa sirrii gaafa qabaatte osoo ati hin beekne gochaa fi jecha kee hundi gaariidha siif taha. Obboleessoo gammachuu nama biraatiifis gammaduu baradhu. Milkaa'ina nama biraatiif ililchuu aadaa godhadhu. Daandii qajeelaa ifii agarte nama birattis agarsiisi. Guddinni kee gaarommina kee keessa jiraa beeki. Bilchinni keetilleen gocha ati nama biraatiif gootuu fi nama birarratti gootuun madaalamaa quba qabaadhu. Dhiisuufis yaaliin dadhabe jedha. Amma gaafa duututti nyaata tokko qofa nyaadhu utuu siin jedhanii maal nyaatta? Maal nyaatta? Maal akkan jaalladhu beektaa?
Daabboo difoo jaalladha baay'ee. Daabboo difoo lama sadis na bira keessa hin nyaadhee na fixaan. Dhiisuudhaafis yaaliin dadhabee. Dhiisi. Maali beekamaa dhaqa? Maali yaadda? Hojjetaan daandii qilleensa Itoophiyaa doolaara 71,000 abbaa jalaa badeef yookiin nama jalaa badeef deebisee jira. Dinqiidhaan namni asitti argaa jirtan kun doolaara Ameerikaa 71,000 nama jalaa badee arguudhaan abbaa isaatiif deebise. Namni kun obbo Lammaa Baqqalaa jedhama hojjetaa daandii qilleensa Itoophiyaati kutaatti kan nageenyaa keessaa kan hojjetu yoo ta'u akka carraa hojii idilee isaa irra otoo jiruuti maallaqa boorsaa keessa jiru kan nama jalaa badee doolaara Ameerikaa 71,000 arguudhaan kana jechuunis birrii Itoophiyaatti yoo deebi'u birrii miliyoona 7,384 kan ta'u arguudhaan fuudhee abbaa isaatiif deebise. Kun dinqiidhaan waan ajaa'ibaati. Biyya kana keessatti inni kaan nama jalaa kiisii seenee haa ta'a inni kaan immoo ajjeesee iyyuu maallaqa namaa saamuu barbaada. Obbo Lammaa Baqqalaa garuu waan kanaaf faallaa ta'e maallaqa nama jalaa badee isiyyuu maallaqa guddaa amma kana arguudhaan abbaa isaatiif deebisanii. Galata guddaatu isaanii mala akkasumallee badhaasa isaaniif mala. Viidiyoon har'aa kana fakkaata viidiyoo kanneen akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Isinis yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a. Laayikii godhaa. Ani wajjin viidiyoo itti aanu nu wal agarra. Hanga sitti yeroo gaarii.